Afaan Ingiliffaa baruu keessatti wantoonni barbaachisoo ta'an afuri. Isaanis writing yookiin barreessuu, reading yookiin dubbisuu, listening yookiin afaanicha dhaggeeffachuu fi inni afuraffaan speaking yookiin afaanicha dubbachuu. Har'a nuti kan waliin ilaallus speaking yookiin dubbachuu fi listening yookiin dhaggeeffachuudha. Namoonni gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuun viidiyoon kun akka namoota baay'eef dhaqqabuuf like fi share godhaa. Gaaffii fi yaada qabdan koomentiirra naaf kaa'aa. Let's learn English in Afaan Oromo. Speech number 1. Salutation yookiin nagaa gaaffii. Afaan Ingiliffaan nagaa gaaffiin keenya walitti dhufeenya nuti nama nagaa gaafannu san waliin qabnu irratti hundaa'a. Kanaaf nagaa gaaffiin keenya karaa lamaan ta'uu danda'a jechuudha. Karaalee lamaan kunis formal yookiin immoo informal jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamu. Formal ni jennu idilee yommuu ta'u, informal immoo al-idileedha jechuudha. Idilee yookiin formal warri jennu kan fayyadamnu namoota gurguddoo umurii walitti hin dhufneef yookiin nama kamiifuu kabaja agarsiisuu yeroo barbaannu nagaa gaaffii kana fayyadamna jechuudha. Inni lammaffaan immoo al-idileedha yookiin immoo informal warra jennudha. Nagaa gaaffii kana immoo kan fayyadamnu namoota umurii keenya irratti argamanii fi hiriyoota keenyaaf nagaa haala salphaa ta'een dhiyeessuu yeroo barbaannu warreen informal jedhaman kana fayyadamnee dhiyeessinaa jechuudha. Kanaaf amma garaagarummaa informalii fi formalii gidduu jiru haalaan akka hubattan abdii guutuun qaba. Good morning. Good afternoon. Good evening. Steve. Good morning, Steve. Good morning. Well, good afternoon. Well, good afternoon. Good evening, ladies and gentlemen. Akkuma beekamu nagaa gaaffii keessa qaamota lamatu jiru. Qaamni tokkoffaan qaama gaafatudha, qaama nagaa san gaafatudha. Inni lammaffaan immoo nagaa saniif kan deebii kennudha jechuudha. Nagaa gaaffiin amma isin argaa jirtan kunis nagaa gaaffii lamaan keessaa isa formal yookiin idilee jedhamu akkuma dura isin ibse namoota gurguddaa afaan yommuu jirru kan fayyadamnudha jechuudha. Yoo qaama gaafataa jiru taatan warroota asirratti eeraman kana sadan fayyadamtanii dubbii keessan jalqabuu dandeessu jechuudha. Nagaa keessan dhiyeessitanii akka asirratti argaa jirtan kana yeroo ganamaaf good morning, yeroo guyyaaf yookaan immoo yeroo waareef good afternoon, akkasumas immoo yeroo galgalaaf good evening jennee san booda waan dubbachaa jiru sanitti itti fufuu dandeenya jechuudha. Kanan biraa immoo yeroo qaama deebisaa jirtan taatan immoo akkuma asirratti agartan bifoota sadan kanaan deebistu jechuudha. Morning, good afternoon, good evening jettanii haala salphaa ta'een deebisuu dandeessu jechuudha. San booda gara dubbii keessanitti bifa bareedaa ta'een namoota gurguddaa afaan yeroo jirtan bifa bareedaa ta'een gara dubbii keessanitti imaluudhaaf isin gargaaraa jechuudha. Gosi nagaa gaaffii formal jedhamu kun yeroo baay'ee kan fayyadamnu miti. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu isa informal jedhudha. Sababni isaas hiriyoota keenya faana akkasumas immoo namoota wajjin hojjennu faana yommuu oollu hiriyoota keenya yookaan nama umurii keenya irratti argaman waan ta'aniif informal an jedhu kanaan fayyadamnee bifa bareedaadhaan dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Nagaa gaaffii kanarrattis fuula lamaan dhiyaachuu dandeessu. Fuulli inni tokkoffaan gaafataa taatanii nagaa yeroo gaafattanidha. Isaanis asirratti isin eeramanii jiru. Isaan kana keessaa kan barbaadan filattanii nagaa san dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Morning, akkam bulte. Hi there yookiin hello, akkami. How are you? Ati akkami. How are you doing? Akkamitti jirti. How have you been? Akkamitti turte. How are you keeping? Akkamitti turte. How are you getting along? Akkamitti jiraachaa jirta. How is life treating you? Jireenya akkamitti si qabee jira. How is everything? Waan hundi akkami. Nagaa namni tokko sin gaafateef deebii yommuu deebistan sin yeroo san gaafatamaadha. Garuu deebiin keessan sun miira sinitti dhaga'amaa jiru san irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf deebiiwwan haala gaariirra yoo jiraanne deebisnu deebiiwwan poozitiivii jedhaman yoo ta'u, deebiiwwan immoo haala gaariirra hin jiraanne yommuu deebisnu immoo deebiiwwan negatiivii deebisuu dandeenya jechuudha nagaa gaaffisaniif. Deebiiwwan miira gaariirra yommuu jiraannu deebisnu deebiiwwan poozitiivii jedhamu. Isaanis asirratti eeramanii jiru. Fakkeenyaaf I am fine yoo jettan naguma, hello, akkami, very well, baay'ee nagaadha, pretty well, sirriitti nagaadha, fine, thank you, and you, ani naguma, galatoon, atoo akkami, just fine, thanks, homaa hin jedhu, galatoon. Yoommoo miirri gaariin nutti dhaga'amaa jiraachuu baate deebiiwwan negatiivii yookiin miirri gaariin yoo nutti dhaga'amuu baate warri jedhaman kana asirratti argaa jirtan kana fayyadamtanii deebistuu jechuudha. Fakkeenyaaf not great, shaggaa miti, not so bad yookiin not bad, badaas miti, not so well, gaarii miti,
jennee miirri gaariin akka nutti dhagahamaa hin jiraanne bifa ittiin ibsannudha jechuudha. Inni kan biraan ammoo namni isin faana jiru nama kan biraa sadaffaadhaaf nagaa keessan akka isiniif dhiyeessu yeroo barbaadan. Kana jechuun nama isin bira hin jirre tokkoof namni tokko akka nagaa keessan isin dhaqqabsiisuuf yeroo barbaadan bifa kanaan gaafattanii nagaa kiyya nama saniif na dhaqqabsiisi jechuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf please give my best regards to Boonaa odoo jettanii Boonaadhaaf nagaa kiyya kabajaa naa dhiyeessi. Please give my best wishes to Caalaa odoo jettanii Caalaadhaaf hawwii kiyya guddaa naa dhiyeessi. Please give my love to my sister. Obboleettii kiyyaaf nagaa kiyya jaalalaa naaf dhiyeessi. Please remember me to my friend. Hiriyaa kiyyaaf na yaadachiisi. Please say hello to my mother. Haadha kiyyaaf nagaa naa jedhiin. Inni kan biraan ammoo greeting a person you haven't seen in a long time. Nama yeroo dheeraa booda agartaniif nageenya yeroo dhiyeessitan akkamitti dhiyeessuu akka dandeessanidha. Fakkeenyaaf I haven't seen you in a years. Waggoota baay'eef si argee hin beeku. I haven't seen you in age. Umurii meeqaaf si argee hin beeku. Where have you been? Eessa turte? Where have you disappeared? Eessatti badde? Nagaa gaaffii kan biraan expressing surprise at meeting someone unexpectedly. Osoo hin eegin nama tokko waliin wal arguu keenyaan akka nu ajaa'ibsiise ibsuuf. Fakkeenyaaf what a surprise to meet you here. Nama hin eegne tokko bakka hin eegnetti yemmuu argitan asitti si arguun koo ajaa'iba akkamiiti jechuun what a surprise to meet you here jettanii itti himuu dandeessu jechuudha. Imagine meeting you here. Kanas akka isa duraatti fayyadamuu dandeessu. Yaadime asitti si arguun koo kana jettaniif nama kana jechaanii jirtan kanaan asittan arga jettanii waan hin yaadneefidha. Kanaaf ajaa'ibsifamuu keessan ibsaafii jirtu jechuudha. Never thought I would see you here. I would han jedhu kana I jettanii dubbisuu dandeessu. Kanaaf never thought I'd see you here yeroo jettanii asittan si arga jedhee yaadee hin beeku. Expression kan biraa ammoo where have you been hiding yourself an jedhu kana eessatti of dhoksaa turte. Nama duraan guyyaa guyyaan yookiin yeroo wal argaa turtan tokko yeroo isin jalaa badee deebi'ee immoo argitan eessatti of dhoksaa turte yookiin eessatti badde jettanii gaafachuu ni dandeessu. Kanarraaf isiniif qabadde kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa barnoota gaarii akka argattan abdii guutuun qaba. Viidiyoowwan akkanaa akka isin dhaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatina. Amma viidiyoo itti aanutti nagaatti.